Dhaggeeffattoota Oromiyaa News Network kun akkam jirtu kun sagantaa marii keenyaati. Sagantaa marii keenya irraatiin keessummaa tokko isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummaa warraa Dr. Hundaasaa Isheetee jedhamu. Dr. Hundaasaa akkuma beekamu kanaan dura miidiyaa garaagaraa irratti marii adda addaa yeroo taasisan ni beektu. Dr. Hundaasaa guyyaa har'aa waamicha koo kabajanii yeroo keessan aarsaa gochuun marii na waliin taasisuuf iddoo kanatti waan argamtaniif maqaa dhaggeeffattoota Oromiyaa News Networkitiin hedduu galatoomaa isiniin jedha. Baga nagaan dhuftan. Galatoomi Raaji, ulfaadhotillee. Tole egaa mee har'a adeemsa qabsoo Oromoo fi haala qabatamaa amma jiru jalatti wantoota jiran bal'inaan waliin kaafna. Egaa beekamu uummanni Oromoo baroota dheeraadhaaf qabsoo mirga abbaa biyyummaa isaatiif qabsaa'aa ture. Qabsoo siyaasa dinagdee mirga siyaasa dinagdee biyya sana keessatti qabu mirkaneeffachuudhaaf qabsoo garaagaraati kan inni taasisaa ture. Akkuma waliigalaatti immoo walqixxummaan sabab sablammii biyya sana keessatti akka mirkanaa'uuf shoorri ilmaan Oromoo qabsoo isaan taasisan olaanaadha. Haa ta'uutii garuu qabsoon Oromoo galma gahuu keessatti yeroo baay'ee hanqinootatu mul'ata. Mee gama adeemsa qabsoo uummata Oromootiin hanqinoonni jira jettan maaltu jira? Mee adeemsuma jalqabumaa kaasee hanga har'aatti waan jiru mee gabaabsatti naa kaasaa. Egaa waan kana yeroo baay'ee kakaafne irraa akka qorannoottis akkuma marii kunoo TV irratti haasofnu kanas yeroo baay'ee kakaafne irraa namni baay'een hundee dubbii jala seenee dubbachuu hin sodaata. Wal sodaataa, ganda sodaataa, amantii sodaataa, arrabsoo sodaataa. Kanaaf hundee keessa galseenanii dubbachuun hin turre waan Oromoo kana. Garuu rakkoon egaa kan jalqabe gaafuma gabrummaa jalatti kufee jalqabeetu jechaadha. Gabrummaa jalatti immoo kufuun sunis immoo durumayyuu maal taanaan mo'atama namni tokko jennee yoo dubatti deebnee otoo Minilikiin hin mo'atamin dura attam turre. Sirni gadaa innaa ture uummata cimaa, uummata diina ofirraa dhoowwee lafa babal'ifatee jedhama. Garuu sirni gadaa sun maal ta'ee jige yoo jennuyyuu inni mataan isaa'u abbaan gadaa sun aangoo irraa bu'uu diduudhaan mootii waan jedhanitti geeddarame jechaadha. So inni mootii system jedhamu suni abbaan gadaa waggaa 8 caala biyyan bulchuu garuu gaafa aangoon itti mi'ooftu egaa lafaa keessi mootti mi'oofne yaanni biyya Awurooppaa kanaa dhufu feudal system inni jennu British, Russia, Europe biyya Europe adda addaa feudal systemii jala ture ciisanyaa fi gabbaarii fi maaloo abbaa lafaa kan jedhu inni sun gaafa amantee wajjin wal qabatee dhufee aadaan sun akka waan gaarii ta'etti ergifame isa alaa sana fudhachuudhaan kan ofii gaarii sana jibbanii Oromoon jibbee mootii sistamiitti seenee jechaadha. Amma mootummaan inni jennu kun mootii jechuudha. Nama mo'ate humnaan abbaa irree jechuudha. Kanaaf gaafa abbaan irree immoo dhufu immoo inni lixaa warra maaloo waliin jedhee inni jimmaas qobaatti inni naannoo amboos qobaatti iddoo iddootti egaa akkasumatti wanni ta'ee inni kaan immoo inni bahaa fi arsiifaa wargituu wanni araboonni dhufanii jechaadha. Amma sheekana Hussein kun fa'aa nama turkiirra wanni turkii miti kurdiidha. Adareen ati argitu kun turkiidha. Isaan fakkaachuuf immoo tattaafatee jechaadha namni naannoo sanaa amala addaa baafatee. Amalli adda addaa kun egaa balbaata isaa lixaa fi isa waltajjii jiru. Even waltajjii mattuu meettaa fi amboo fi gindabara jalduun gatsisiqeetuma qeeqeedhaan uummatuma sanarratti goobee lammiidhuma ofii gabroomsee wal tuffachuu fi qottuu jedhamee wal arrabsuun immoo waan ati hojjettuun hojjaa inni sibiila tumtuu jedhamee arrabsamuu inni gogaa dhisuus faaqii jedhamee arrabsamuun amalumaa fiudaalee adiirraa ergifamee jechaadha. Hidda adiin dhuftee egaa karikulamii adda addaa mana barumsaas sirriitti dizaayinii godhanii nutti fidanii dhadhaanii gaarii fakkaatee uffata fixanni jedhan Oromoon jedhu sun sanagaa gaafa karikulamiin dizaayin godhan waraqata isaan nu kennan sana waan guddaa goonee ilaaluudhaan waraqata digirii qabdaa maal qabdaa naa jedhan isaan of tuuluu kan ofii tuffachuu qorannoo isumatti beektu sana deebisanii isaa waraqata isaan ragaasii bahan malee hin ta'u amantii ofii jibbuun adiifaa girgiddaa irratti maxxansinee
faranjiin hundumtuu waaqa ta'ee, malaakiin maaloon waaqa ta'ee, Oromoon maqaa geeddarate, maqaa sanaan hin arrabsamee gaallaa ta'ee, inni kaan immoo kuffaar kaafirsiin jechuu jalqabe. So garaagarummaan sun qeeqeedhaan mandaraan sammuun namaa jeeqamee bittimee jechaadha. Kanaaf qabsoo sana deebistee itichuudhaaf warri waa'eedhuma kana deebisee barreessee nama sanaati nama atu biyya qabdaa, atu aadaa qabdaa, atu afaan qabdaa, atu maqaa qabdaa hin ergifatini nama biraan fakkaatin jedhee gorsuudhaan ennaa gara gorsuutti deemu immoo fannifamuu dhufee egaa warri fannifaman warri ajjeefaman kan akka Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa ilaalii waan kana barreessuudhaan biyya ari'amanii Imaammoo Mazammil fa'aa Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa Waaqoo Guutuu fa'aa itti darbii immoo jaatanii alii fa'aa uummata Oromoo meddennaa sana dadammaqee ajjeesuutu ture jechaadha. Isa keessatti immoo warri baradheera jedhus immoo arogaansii adda addaatiin dhufuudhaan natu si caalaa ati Raashaatti barattee, ati Yuuroopitti barattee, ani injineeringiin barattee, ati sooshaal saayinsii kanaan immoo wal qeequunis diizaayiniidhuma kariikulamii faranjii keessattuu dhufee sun egaa wal borcaa 10,000 kan ta'e rakkoo adda addaa amala namaa diddiigee jechaadha. Egaa kariikulamii keessatti even inferiority complex nuti qabnu mataan isaa namni seera barate kun seeraa ala malee ani hin tuqu waan jedhuutti dhufaa. Inni amantee barate kuno inni kaatoliikis haa ta'u ortodoksiis haa ta'u waaqni akkana jedheera jedhaa. Kanaaf afaan ofiitiin waaqaa kadhachuunu wanni qaanii ta'ee seeruma jarritti nama leenjisan sana bira darbuunis hin dadhabame. Kun kan kooti jedhanii jabaatanii lafa ofiis aadaa ofiitiifis loluun hin dadhabame. Kanaaf warra ijoollee umurii waggaa 30 gadi jirtu kanatu meddee ol jedhee dhaabbate malee inni waggaa 35 ol ta'uu 40 keessa jiru yookiin umurii keenya keessa jiru kun ammallee afaan guutee waa tokko dubbachuu hin danda'u. Waan waaqaas afaan ofiitiin dubbachuu hin danda'u, waan biyyasaas dubbachuu hin danda'u. Nama afaan collee taateetu iyyuu achi keessaa bahee maqaa isaatiin nagadee abbaa barbaade keessaa akkuma nama ammoo Mazammil fa'aa ajjeesan har'allee Hacaaluu sin ajjeesu kan biraa dhiisii nama OPDO keessaa bilchina qabu. Buraayyuutti kan ajjeesan amma eenyu Komaander Salamoon kan jedhamu nama Oromummaan itti dhaga'amu jaa ta'eef maqaa ABO'tiin ajjeesaniit deebi'anii immoo ABO hidhanii jecha. Hacaaluus akkasumatti ajjeesisanii jechaadha. Kanaaf namni keenya amma ammaattuu dammaqee hin jiru qabsoonis kanaaf bacancaree dheerate jechaadha. Yaada bal'aa nu kaaftanii akkuma sila jettan dhiibbaan karaa alaatiin haa jiraatu malee dhiibbaan sila akkuma kaafne dhiibbaan karaa siyaasaatiin, dhiibbaan karaa diinagdeetiin, dhiibbaan karaa hawaasummaatiin aadaa saba kanaa cunqursuudhaan, afaan saba kanaa cunqursuudhaan, seenaa saba kanaa awwaaluudhaan dhiibbaan gara alaati keessattuu leelliftoota nafxanyaatiin irra gahaa ture baay'ee guddaadha. Haa ta'uuti garuu keessaan wal dhiibuun wal injifachuun keessattuu paartileen siyaasaa Oromoo idda dhaabbatanii booda tokko ta'anii adeemuu irratti galma yaadaniif sana bira gahanii adeemuu irratti akkasumas immoo abbootiin siyaasaa ofiin jedhan namni siyaasa geggeessan tokko ta'anii yaada tokkummaa yookaan immoo yaada isa xumuraa fuuldura gahuudhaaf itti adeeman sana qabatanii adeemuu irratti tokko ta'anii deemuu irra wal injifachuu yookaan immoo bu'aa kanaan fideet jechuu waan argamtes wal saamaa deemutu mul'ataa ture. So mee kanarratti wanti jettan yoo jiraate particularly gara dhaabbilee Oromoo fi gara siyaasa Oromoo keessa jiran walii wal qabsiiftanii jechuudha. Inni alaa akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Argitee duratti waan nuti tuqu keessaati. Amma jaarmaa innaa jennu nama jechuudha. Anaaf situ walitti dhufee waan irratti hojjennu tokko karoora baafatee sagantaa baafatee waggaa 5tti kana goona, waggaa 3tti kana goona, boru kana goona, abalu kana godha waliin jedhee walitti dhufee jechaadha. Gaafa walitti dhufu duratti tuqeeraa arrogansi jechuun maanni natu si caala beeka. Yookiin ani ilma baalabbaa taati, yookiin immoo ati ilma maaliiti, yookiin immoo gandi kee kana, yookiin immoo gandi kee kaasi hidhata akkasii jaa qabuuf inni kana haatisaa, haati maraasaa Amaaranyaa dubbatti ishii gammachiisuu barbaada. Akkuma duratti immoo siin jedhe eenyummaa xixiqqoo adda addaa horateera Oromoon. Amma inni shawaa ofiin jedhu hiikaa shawaan maal ta'eyyuu hin beeku shawaa ofiin jedha. Tuulamummaan irraanfatameet, maccummaan irraanfatameet shawaa yookiin wallagga ofiin jedha jecha. So yonnaa sana ilaaltu saba identity
identitiin Oromoonni guddaan otoo jiru saba identitii achuma keessatti immoo eenyummaa xixiqqoo Shawaa. Shawaa jalattis immoo waradaa fi gindabarattu jalduuf shananiif tuquriin immoo eenyummaa adda addaa qabaa jecha. Ijoollee Waddeessaa waliin jedhu amma Ambootti. Waddeessa laga gama Amboo keessa dhaabbattee dabbis gamatti tulluu argita kiiloomeetirii 5 hin ta'u. Ijoollee Waddeessaa akkana nu godhaa jedhama. Isuma ammaa kana inni shanan akkas ta'e inni warra horroo dhufee kunoo mana ijaarratee jedha. Yeroo warra Wallaggaa dhufee Buraayyuutti galee jedha. So eenyummaa adda addaa kana warra kanammoo Walloo dhaqxee ilaaluu dandeessa. Warra Baabboo, warra Maaloo, warra Iluu, warra Booranaa akkas waliin jedhu jechuudha. Warra jechuun maatii wal waamuu fi gadi bu'anii eenyummaa xixiqqoo irratti quba walitti qabuu dhufachaa. Kun maal eessaa dhufe egaa duratti tuqeera. Universal identitiin Oromoodhaaf seera tokko jalatti Oromoo gurmeessu sun dhabameetu kaani abalijinii fi Kiristinnaa warra ka'eetuyyuu isa kaanii warra Islaamaa jedha. Inni Islaamaa immoo warra Awaash Gamaa jedha. Warri lixarraa dhufan immoo warra Pheenxee jedhamu. Warra Pheenxee jedhamu. So Abawoo keessatti lola Jaarraa Abbaa Gadaa fi Leencoo fa'aa jidduu jiru. Galaasaa fa'aa jidduu ture. Xiqqaate nama 25 lubbuu kan galaafate ijoollee Oromoo kan walitti dhukaasise amantee ergisaa sana jecha. Amma maal jechaa dhagaa kun? Lack of following set of rules. Seeruma tokkoon gama baama kibbaatti kaaba amma lixaatti waltajjii hundaan seera tokkoon socho'uun sun caccabeetu waaqeffannaanis itti kolfamee irreechis itti kolfamee afaan Oromoos tabtabbaa gaallaa jedhamee ennaa kana jedhu Amaarinya keessa makuu maqaa Amaarinyaa ergifatu akka Amaaraa sana aakti gochuun suni eenyummaa 1000 keessa galchee kanaaf amma maal godhaa waan guddaa nu hundaaf ta'u sana irratti react wal qabannee akka kunoo qeerroon kaate sana Finfinneen kan Oromiyaati. Afaan Oromoo afaan biyyoolessaa haa ta'u sun dhufuu kan dadhabee maaliifin namni dudulloome kun namni waggaansaa umurii 30 ol jiru kuni insignificant waan taate ishuu xixiqqoo irratti walitti gaarreeffachuu reacting to insignificant issue jecha ishuu xixiqqoo ati warra Wallaggaat akkana ta'e warra Maaloot akkana ta'e Leencoo akkana godhe Galaasaa akkana godhe rule seta seera bal'aa silaa akka kunoo gaaddisa hundaaf ta'utti haasa'uu dadhabame gaafa sun haasa'uu dadhabamu maaltu dhufa poor planning tu dhufachaadha waliin karoora baasuu dhabama wal dhagahuu dhabama ati maal abbaa keetiin ajajjaa waliin jiru amma isa lolumaa ijoollee lixaa jidduu jirullee yoo dhageessu amma ani tan dubbadha darbee ati maal abbaa ishii taatee hundaa tokko dhalannee maal na caalteetuyyuu na ajajjaa jedhanni tokko sana booda garamitti deemuu qawweetti deemuu jechaadha kanaaf iyyuu plaanii karoora silaa hundaaf ta'uu danda'u seera hundaaf ta'uu danda'u seera hunda wal qixxeessuu danda'u irratti hojjechuu dadhabameetu short term thinking ishii har'aa kana aarii har'aa kana maal abbaa keetii jedheetu sibiraa dhiisee baa jechaa kabiraa beekumsa skill jechuu kooti amma fakkeenyaaf namni elektirikii hojjetu lafa namichi gimbii hojjetu dhakaa hojjetu waan adda hojjaan isaanii adda so muuxannoo adda addaa sana walitti fiduu kan danda'u seera universal ta'e tokko kaayyoo hundaaf hunda keenyaaf ta'a tokko jedhu sanatu dhabamee amma gaa dandeettii keetti qarqaaramuu mannaa ati joornaalistii taatee otoo jirtu ani namichi ikonomiksii baradhe sun joornaalizimiittan seenaa jechaadha waan hundaan beekaa jechuudha si waan ati dubbattu nan tuffadhaa jechaadha kanaaf yeroo baay'ee kufaatiin Oromoo qabsoon sun kaampiin sun yeroo irraa ka'ee adda adda bittimuudhaan aba'oo qaachaa aba'oo hiltan aba'oo sodaree aba'oo maal ishiin immoo ishiin shanee aba'oo maalittis jijjiirama maaliifin arruma goota ta'a arruma beekaa ta'a waan akkasiiti kan biraa chaalenjii guddaan maali kan jedhu sana taa'anii identify godhanii isarratti hojjechuun hin jiru seenaa keenya darbe kanayyuu immoo hubachuun hin jiru Wallagga kan jedhan eega Oromoon taane maaliif Wallagga jedhee waama Shawaa waan jedhan kun biyya Abrahaam kun Hebroon cinaatti holqa sulula Abrahaam faa keessatti wal lolan eega ta'e maaliif iyyuu Shawaa jedhee ani waamama maana waamtati maafan si waama Shawaa jedhee maaliif iyyuu biyya keetiin Naazreet jetta Yesuusin achitti dhalate
Maaliif iyyuu Amboon agareeyoot ennaa jedhanattis agareeyoot jette deebiste. Maaliif Walisoon ennaa Giyoon jedhan maaliif Giyoon jette. Giyoon jechuun Zaayaan jechuudha. Tsiyoon. Biyya Tsiyoon jechuudha. Biyya Israa'el jechuudha. So waan ergisaa kana jala kaannee wannidha. Kanaafi managerial systemii tokko hojjennee isaa waliin deemuu kan nu dhoowwugaa waan akkasiiti jechaadha. Kan biraa yaaduma dur qabu sanatti cichuurraa adda kan ta'e ati yaada haaraannaa dhiyeessitu yookiin quxisuu koo ta'uu keetiin akkuma aadaatti si tuffachuu jira miti. Yaada haaraatti dhiyeessitu sana si harkatti tuffatanii deema siidaati ijoolleedha maal beekta. Sun doofummaa isa itite sana hin tuqinni natti toleera jechuudha. So wanna egaa laal waaqa hin qeeqtu, amantee hin qeeqtu, shawaa hin qeeqtu, wallagga hin qeeqtu, booksii dur ijaarame sana dallaasitti ijaarame sana keessa teesseetu isuma dutta jecha waan haaraan hin jiru riisarchiin gootu yaada namaan fudhattu. Eega akkas ta'e akkam gooteetiyyuu seenaadhuma kee duriiyyuu lakkan wallagga miti. Lakkan Alamaayyoo miti fakkeenyaaf. Maqaan koo Alamaayyoo isheetee ture gaafa obbeeku ana Alamaayyoo miti jedhee ofirraa galche. Wanni suni Oromoo keessatti tabuu waan jedhan jira miti hin tuqin dhiisi. Amma gaa maaliif ati afaan Oromoon afaan qaba? Akka saree namni maqaa sitti baafate, Arabni dhufee akka saree maqaa sitti baafate. Ishiin Amaarinyaa dubbattu ofii ishiitiyyuu namni leenjise. Garbichi namni leenjise deebisee naas irratti hokkisu isa fakkaachumaa tattaafatta tolasaa yoo taateo ayyaanaa yoo taateo ijoollee kee ayyaantuu fi jira miti bareedduu yootti baafteo lakki. So yaada haaraa sana fudhachuun sammuu kolaafame jira miti sammuu kola'e. So garbummaa jechuun egaa inni amma nuti odeessinu kun ofii keenya sammuun keenya kola'e sun sammuun keenya mala'e sun sanyuun keenya sarummaa fudhate sun quba walitti qabuu malee ofitti qabuu dadhabuu keenya sanatu rakkoo fideechaa. Amma maal ta'a sun rakkoon ani sitti fidu atis anatti fiddu nama biraatti fiddu vicious cycle uumeetu rakkuma sanatti otoo wal caqacabnu jecha. Rakkoo dhalee maal godha? Carraa Oromoon carraa gaarii dhabe maaloo dhabe jenna. Arrogaansiin garuu aayidiyaa haaraa yaada haaraa akka ajjeesu hin hubannu jecha. Arrogaansiin duratti siitu. Biirokraasiin nuti uumnu akka dubbiin wal xaxu hin hubannu jecha. Pirinsipilii dhabinsi seera bal'aan hundaaf ta'u dhabinsi sunis immoo gadi galee mandaraaf qeetti nu galche akka nu lolchiisu wallaallachaadha. Maal ta'a jechaadha. Nu hundi keenya naafa taaneetu disability Oromoo naafa taanee okkollaa jechaadha. Tole mee yaaduma amma kaastan irratti waa'ee maqaa kan saba biraa fudhatanii maqaa ofii baafachuu dadhabu waan jettan irratti as waan gaafii gabaabaan si gaafachuu barbaada. Akkuma beekamu sabni tokko gaafa kolonii jalatti kufu gaafa cunqursaa jalatti kufu eenyummaan isaan dhiibbamaa, afaan isaan dhiibbamaa, aadaan isaan dhiibbamaa. Akkuma barbaadetti waan barbaade gochuu hin danda'u, waan barbaade dubbachuu hin danda'u. Kun immoo qabatamaan uummata Oromoo irra kan sirni naftanyaa geessaa turedha. Sirni naftanyaa akkaataa inni Oromoo cunqursaa ture keessaa tokko aadaa Oromoo balleessuudha. Amantaa Oromoo balleessuudhaan ture. Seenaa Oromoo jallisee barreessuudhaan ture. Maqaan Oromoo jecha Oromootiin illee maqaan namaa kan baane gochaati kan inni ture. Maqoota lafoota maqaa Oromoo qaban gara Amaarfaatti jijjiiraati kan inni ture. Fakkeenyaaf Finfinneedhaan akkuma beekamu Addis Ababaa, Adaamaadhaan Naazireet, Bishooftuudhaan Dabra Zayit waan akkanaa kan itti baasaati kan ture. Tarii yeroo sanatti uummanni kun cunqursaa jalatti kufeetiin jira cunqursaa jalatti kufee yoo jiru tarii isaan masin kaaftan kana fudhachuu qabu jettanii kan isaan isin amma jettanii mormitan kana tarii yeroo sanatti waan kana resist gochuu irratti rakkatu laati. Tarii dhiibbaan gama sanaan ture dhiibbaa irratti hin humne laata. Rakkoon keessaa akkuma jirti ta'e dhiibbaan cunqursaa jalatti kufu sun immoo waan kanaaf akka saaxilamu isan goone laata gama kanaan akkamitti ilaalcha jechuudha. Hin jiru laali namni gaafa of jibbe nuti uummata otoo ofii keenya fuula keenyan argin fuula namaa argine. Otoo ofin barin nama biraa warra barreedha. Duratti waa'ee karikulamii si himeera. Mana barumsaatti ennaa barannu seenaa Oromoo ani takkaa dhaga'een beeku. Nama tokkoyyuu
Isa Taaddasa Birruu faayyuu amma dhageenye isa ammaa. So why Alexander the Great yookiin immoo kan warra Teediroos fa'aa kan jira miti Atsee Yohaannis fa'aa nutti himaniiru sanaa alatti waan kee namni sitti himu. Nutis karaa qorannoo hin qabnu qubee dhiisiiti afaanuma keenyaan dubbachuun qaaniidha. Baadiyyaadhaa dhalannee baadiyyaadhaa kaanee magaaluma ishiitti xiqqoo akka gudariif akka amboo yookiin garba gurraacha naa dhaqnu afaan Amaaraatiin yoo dubbannu nutti kolfa. So innis dhaqeetuyyuu nama wanni gadi qabeechaadha eenyummaa isaatti akka qaaneffatu. So ani hiriyoota fira koo baay'een qaba ennaan elementarii gudaritti baru caccabsanii ennaa dubbatan maaluma yoo dhiiftan even finfinneeddan dhufee booda kutaa 8ffaa 7ffaan baradhaa mana firaawwan naqu mucayyoo wayii caccabsitee taasofte ambumaa dhufte maalatumti yoon beektu afaan anoo silaa Oromoo akka keetii fira keenya maafin dubbanne naan jedhu inee qoonqinyaa hin alchilim naan jettu mucayyoon jechuun Amaariyaa dubbachuun suni waan beekumsa horattetti fakkaate. Akka moderniitiitti akka ammayyuu. Akka nama kunoo haaromee inni durii sun doofaa ta'etti fudhatamee jechaadha. Amma sunillee nurra jira asuma har'aa kana seenaa isa durii miti beeku. Isuma har'aa. Kanaafan kaase sirni nafxanyaa sun saayikoloojikaalii nama keenya miidheera wanna ta'eef namoonni akka sana ta'uuf haalli itti gaafataa turan jira kanaafan kaase. Laali amma nu caala immoo nama saree ta'etu jira. Amma Oromoon waggaa gabaabduu kana keessatti argitee takka wajjin ka'e sun wanni sii kenna abdii sii kenna hamleellee sii kenna. Warra Itoophiyaan sitti himan fakkeenya. Tokkoffaa namni Amaara jedhan hin jiru. Sanyiin ati lakkooftee Amaaratti galchitu hin jiru. Nama Amaarinyaa dubbatu jira. Namni Itoophiyaawii jedhee Itoophiyaatti boo'u garboota Minilik duriiti. Kulloo ta'uu danda'a, kan baata ta'a Hadiyyaa, baay'een isaanii Walaayittaadha. Fakkeenyaaf ani ijaan Finfinneetti guddadhe nan beeka ollaa. Gara hirriba kamtu yookiin immoo Kaazaanchiis Awwaaree fi naannoo Beeta Mangistii sana maqaa qaba. Gara Seent Joosef duuba yoo darbitu naannoo isteediyumii duuba gara kunoo Mashaalaqama maal jedhan sana yoo deemtu gara daandii Adaamaatti jechaadha. Baquloo safar jedhama. Baquloo safariini garboota gaangee Minilik eeganidha. Ijoollee isaaniitu amma karaa immoo Awwaaree kan ammoo farasanyaa safar jedhama. Inni kaan immoo garadii fi ashkarii mana Minilik keessa hojjetu achuma laga bulbulaa qarqara isuma amma piyaasaatti ittiin achi ceetu jechaadha achi qubatan. Naannoo Finfinnee jedhamtu sana isa Goorgisiitti ijaarratanii kaasee jechuudha. Bakkee bishaan burqitu sana Xaayituun dhuftee edda qubattee booda namni naannoo sana qubate gullalleen Oromoodha. Gullalleen Tuulamaa yookiin immoo warri kaan akkuma beektu Oromoo. Walakkaa sana kan qubate garboota. Garba Oromoos jira. Garboonni kun wal dhalan. Wal dhalaniitu Walaayittaan Walaayittummaa isaa irraanfatee Oromoon Oromummaa isaa irraanfatee Guraageen Guraagummaa isaa irraanfateetu Yaaraadaa Liij, Addis Ababaa Liij, Itoophiyaawii akkasumiin jechuu jalqabeecha. Amma jarri kun afaan Amaarinyaa silaa Ortodoksiin biyya barsiifte sana. Isaantu biyya bulchaa ture. Qeesonni biyya barsiisan dubbatu. Eenyummaan isaanii Itoophiyaadha. Amma too ati Itoophiyaa dhiisitii Walaayittaatti deebi jettee isaan Walaayittaa afaan isaanis irraanfatanii sanyiillee lakkaa'an. Oromtichis qullaatti waan afaan ijaatti fakkaatuuf Itoophiyaa jedhanii boo'u. Amma ijoolleen kun carraa barumsaas argataniiru. Akkuma nama magaalaatti dhalate immoo odeeffannoo baay'ee ijaa argataniif nama gowwoomsuudhaafis maqaa amanteetiinis maqaa jaalalaatiinis maqaa maaliitiinis nama gowwoomsuu jalqaban. Araadota kana keessaa immoo darbee hollaa xixiqqoo akka kunoo bashaashaatti kan dhalattu kan akka biyyi fa'i dhalataa jechaadha. Acbarbaarii kan namummaa hin qabne waa hunda korrojuu fi nama biraa irraa garagalchuudhaan amma yeroo baay'ee imiteeshiniin inni hojjetu inni argitu takka Obaamaa fakkaatuuf tattaafata. Inni immoo amma Maddamar jedhan sunis immoo akka kunoo United States of America kanas akka ijaaruu wayii kana fa'aa waan imiteet godhu argita. So maal argita inferiority complexiin biyya sana keessa jiru warra dur garboome bicha qofatoon ta'in warra garboonni itti dhuufanii mataasaa tortorsanii isatu beekaa of godhee si ajjeesuu irraallee deebi'u nama silaa fuuldura dhaabbatu immoo ajjeesuu hidhuu. Amma argiteetta biyya keessa naannoo Oromiyaati ajjechaa amma akka sareetti iyyuu sareellee namni lafaa ka'een ajjeesu akkasitti ajjeesu. Maal argita gaa Itoophiyaa fi Oromummaa jidduu garaagarummaa jiru yoo argitu namooti gabroomanii eenyummaa haaraa
uummatanii itti uumamee fi sana eenyummaa godhanii fudhatan yoo isa dhiisan oromummaatti deebi'uu akka hin dandeenye walaayittaa ta'uu akka hin dandeenye warra hubatanidha. Gaarummaan isaa maalinni har'a uummanni Tigree jedhamu akka jiru uummanni Guraagee jiru Qimaanti yookiin Agaw yookiin Oromoon kan jedhu ennaa baay'atee ol ka'u warri sila Itoophiyaa akka bullukkootti uffattee sana jala dhokachuu tattaafattu yookiin immoo oromummaa warri waakkatan kan Oromoon ulqimsa jedhan kan akka Jaanjaroo kan akka Wuxaawutii uummata xixiqqoo kan akka Busaasee kan akka kunoo warra Asteer Wannifaa kana yoo laaltu Mocha kun warra Oromoon ulqimsa jedhu jibba Oromoo irraa qabantu Opidiyootti galeecha ammallee isaan Opidiyoo keessa jira durillee kan nama ajjeesaa turan isaanii kanaaf walxaxaani qabsoo Oromoo kana keessa jiru namni kana keessa darbee jira miti xaxaa kana keessa darbeetuma dhaabbatee lubbuun jiraachuu danda'uun namni qabsoo keessa seena. Isa reebame isa ajjeefame dhiisi. Lubbuudhumaan jiraattee qabsoo Oromoo keessa yoo jiraatte hammam akka inni si gubu hammam akka inni si rakkisu keessaa'u modeelii organizational structure wayii ijaaruun akkam akka si rakkisu. Maaliifin si wajjin deemee sirraa deebi'a. Si wajjin deemee si gana si soba. So diimaa naga'oo fa'aa ilaalii amma Oroo Amaaraa fa'aa kana ilaalii waan isaan hojjetanii Leencoo fa'aa ilaalii waan isaan hojjetanii keessa isaanii maaltu ture laa jarri sun baakgiraawundiin isaanii maal ture rakkoon isaan Oromoo irraa qaban maali neetworkii Oromoo kana akkamitti cicciraa turan keessa deemanii jira miti fuulduratti deemee akka inni milkoofne akkatti isaan kapaasitii Oromoo kana isa haala addunyaatiin ijaaruu dhiisiti isa biyya keessa jiruyyuu suutaan gandummaattis hin qarqaaramu amanteetti hin qarqaaramu riijiniitti hin qarqaaramu Ameerikaatti hin qarqaaramu State Departmentiitti qarqaaramu Euroopitti qarqaaramu Humanitarian Organization adda addaatti qarqaaramu kanaaf walitti dhufaatii Oromoo sana itichuun hammam rakkisa akka turee fi modeelii gaarii modeelii haaraa structurii haaraa ijaaruun hammam akka nama rakkisu as keessatti hubachuu dandeessaa jira. Hedduu galatooma. Meeqan maa wal qabatee egaa jijjiiramoota yeroo dhiyootti biyya sana keessatti ta'an sadii yookaas fakkeenyaaf sirni Haayile Sillaasee kufee sirni Dargii gara aangootti akka dhufuuf qabsoon ilmaan Oromoo shoora olaanaa qaba tures keessatti baarootumsaa fa'aa kaasuun danda'ama yeroo sana sochii isaan godhanii. Darbees bara 1983 Dargiin kufee yookaan mootummaan Abbaa Irree kufee gaafa TPLF aangoo biyya sanaa to'atu ammas qabsoon uummata Oromoo gahee olaanaatti kan inni qabaataa ture keessattuu asitti adda bilisummaa uummata Oromoo kaasuun barbaachisaadha. Shoora guddaa qabu waan ta'eef TPLFis iddoo sana gahee waggaa 28 biyyattii sana akka geggeessuuf qabsoo isaan taasisan qabsoo hadhaa isaan sirna Dargii wajjin taasisan murteessaadha waan ta'eef isa kana kaasa. Darbees waggaa lamaan darbe muummichi ministeeraa Dr. Abiy aangootti akka dhufuuf dhiigni ilmaan Oromoo yookaan ilmaan Oromoo dhiiga hedduudha yookaan immoo lubbuu hedduudha kan itti dhabanii qabsoon Abiy gara aangootti isa fides akkuma waliigalaatti biyya sana keessatti qabsoo Oromooti jechuun danda'ama. Haa ta'uutii garuu jijjiiramoonni haa dhufan malee gaaffiin Oromoon jalqaba gaafachuudhaaf yookaan immoo cunqursaa gama dinagdee gama siyaasaa qabne sana akka deebi'uuf qabsaa'aa ture odoon deebiin hafa. Ra'ee tafa wanni suni. Kuni tarii rakkoo amma isin kaaftan kanaan walitti dhufa jettanii yaaddu wal qabataa laata moo maddi isaa maal jettanii yaaddu? Ila duratti akkuma tuqe Minilik akka mo'atu kan godhe abbaan gadaa laafee mootiin bakkeetti ijaaramudha. Sun maal oowwiseeti? Collaborative ambition. Ennaa Arsiin lolu inni Jimmaa inni waltajjii Oromiyaa hin naqneef Arsiin qobaadha isaati yeroo 8 lole. Gaafa harki isaarraa cicciramu inni Jimma jiru inni lixa jiru hin qaqqabneef hin naqneef. Maal jechuudha sun? Waluu wallaalee ture jechaadha. Identity bibittimaa, identity local identity xixiqqoo kana uummateetu Jimmaa Abbaa Jifaar argite. Wanniin Wallaggaa kan Morodaa naannoonni keenya immoo akaakayyuun kooyyuu Dajjaazmaach Muxxaal Ibsaa fa'oo Amboo kunyaan Amboo akkuma jirutti kan akaakayyuu kooti kan warra Ibsaa Bashar jedhamee
gara salaalee meettaa odhagtu immoo buzunash kabada buzunash kaastaa yookiin immoo jira miti warra ittiin geeraramu kana damsee sabbuufaa kaaftaa jecha. Fiudaalii adda addaa xixiqqootu uumamee walii ofiittuu walitti ijaarreffatan ambishiniin isaan waliin qaban an Oromoodha jedhanii biyyi koo Oromiyaadha kan jedhu sana waloo kan jedhu yaada waloo sana dhoowwee jechaadha naasan. Siigalee waan hin jedhu idda sirna abbaa gadaa cite. Idda fiudaaliin uumamte. Fiudaalii sana cabsuuf immoo rivolushiniin October revolutionii mitiiti. Inni bara 66 maal jedhan sun gaafa dhowu innis immoo proletarianism yookiin immoo warra dafqaan bultootaa fi hojjettootaan durfamuu qaba abiyootiin kan jedhu Raashiyaarraa koppii gochuu yaalanii jecha. Kan sidhibu faaktoriin indastiriin hin jiru biyya keenya silaa dafqaan bulaan maashinarii kana wajji wal'aansoo qabaa oolu hin turre. Qotee bulaat ture harka 95 lafa qotee bulaataa. Haa ta'uti proletarianismii sana kaasan bakkee indastiriin hin jirretti bakkee jira miti manufacturingin hin jirretti modeelii October revolutionii kan Lenin faa fidanii jecha sun mataan isaa rakkoo fidee jecha. Garuu achi keessaa waan argame maanni fiudaalii sana balleessee biyyi egaa lafti kan uummataati haa jedhan malee lafti sun iyyuu immoo kan uummataa hin taane. Kan mootummaa jedhanii mootummaa warra aangoo dhufetu akka barbaade kennaa jira. Inni ennaa dargii dogoggorame immoo amma gurgurama Finfinnee babal'ina Finfinneetiif carraa banee jechaadha. Maaliifin OPDO lafa gurgurachaa baatee ammas gurgurachaa jirti. Argitee walitti dhufa correlationii qabachaa. So as keessatti immoo corruptioniin bu'aa namni tokko individually argatu sun lafa gurguree mana ijaarratu makiinaa bitatu dubartii 5 ittiin fuudhu Yuuroopitti ittiin dedeebi'u sun immoo maal godhe? Extreme individual ambitionii uume jechaadha. Ana kan jedhu. So qabsoo sana akkuma isa durii duukaa bu'iitii dhufee sadarkaadhaan nu bira gaafa ga'u qeerroo bira gaafa ga'ullee warra abbaa qeerroo ta'e warra qeerroo sana ijaaree miti. Warra yaada sana itichee miti. Warra yaada sana fidee miti. Qaxxaamurumaan akkuma OPDO'n qabsoo sanatti jidduun itti seente sana namni biraas itti seenuu jalqabe. Amma maal argitaa? Biyya alaa kanatti argitu individually extreme kan ta'e anatu caala kan jedhu sun ennaa uumamu maal ta'e? Walitti dhufuudhaaf willingness sanayyuu fedhii sanayyuu ciccireechaa. Kabiraa OLF keessa yoo argitu amma dogoggora nama ajjeesise kana amma seeyi Nadhii Gammadaa yookiin nama biraa kan akka Baaroo Tumsaafaa gaafa ajjeefamu attamitti ajjeefame eenyu ajjeese? Mul'is Gadaa eenyutu ajjeese? Jaataniin akkamitti ajjeefame eenyutu hime iddoonni jiru kan jedhu sana anis hin beektu atis hin beektu anis hin beeku. Sun maal jechuudha? Lack of transparency. Akka jaarmaan OLF jedhamu sun keessa isaatti illee miseensa isaatti illee yookiin abbaa ajjeesise sana qabanii ajjeesu yookiin saaxilu barumsa irraa argataa ture. Amma maal godhanii walii dhoksu jechaadha. Akkamitti walii dhoksu? Gandaan walii dhoksu. Amantee walii dhoksu. Firummaan waliif dhoksu jechaadha. Sun maal uume? Wrong approach. Qabsoon suniyyuu naamusa akka dhabutti kan namni tokko irratti roorrisu kan gurmuun tokko irratti roorristu inni immoo maal godhe wanni faallaa jiddoo OLF'tti uume jechaadha. Fakkeenyaaf bara 2018 gaafa ABO'n galu anis wajjin galeera. Maal ishiin hoteela Oromittichaa sana natti Ilillii jedhamtu. Ililliin ta'a. Namni kottee gombisee dhufe Keeniyaa irraa dedeebi'an biyya alaa irraa gale hundumtu maal jedhe? Abalu otonani anatu dura caala qabsaa'ee otonani ramadamuun irra jiru abalu garba gurraachaatti ramadamte. Abalu abooteetti ramadamte. Abalu wallolu immoo na bira dhufanillee kan natti nama dhibboota ta'u. Ani aboo keessa hin jiru. Waan ani achi keessa jirutti fakkaatee dhufanii waan natti taa'ee tan gadda keessi koo na dhiigaa ture jechaadha. Maal jechuudha sun? Inni silaa qabsaa'aniif sun Habashtis achuma jirti. Itoophiyaanis achuma jirti. Gaafiin Oromoo hin deebine. Garuu ana kan jedhu sun wal diigaa turan jechaadha. Har'aoo eenyutu deebi'ee immoo nama hidhu godhe Taayyee Danda'a fudhadhu. Nama hidhaa ture. Har'a garuu sitti girrisaa jedhee si arrabsaa oolu.
maal jechuudha individual extreme individual ambition inna aangoo argannaan qabsichi nafa afaantichi nafa Itoophiyaa mararfatu jecha Itoophiyaan sunis soba kanaaf walumaa galatti maal argitaa persistent local identity bira darbeeyyu persistent religious cult kunosa amantee jala deemanii maqaa Muhammad yoo argan maqaa Jawaar yoo argan waan inni dubbate rationalize otoon godhin maaliif akkana jedha namni kun lakki akkana sirrii miti jechuu isanii maquma yoo argan deeggara kennu jechaadha ganzaba kennu jechaadha deeggarsa kennu jechaadha kanaaf maanni inni kan biraa aanumatu waan hunda beeka amma waboo hiiksisuu qabna nuti lola hin barbaannu maaloodha waboon hin barbaachisu biyyi nagaa ta'eera Oromoo harka galeera Jawaar takkas jechaa ture garuu so he felt he knew everything miti waan hunda waan beekutti fakkaata garuu warra eessa jira argite Leencoo Lataas kanuma gochaa bahe anatu beeka waan hundumaa ati dargaggeessan beektu ati iddoo akkanaatti dhufte hin beektu natu keessa darbe inaara bun jedha gaafii yoo gaafattee yookiin sirukuchuuf sitti ka'a yookiin gadi bahee sijaara xuuxaa hinaara ani Leencoo Lataa bira taa'ee haasa'ee gaafii gaafannaan lattaareera namichi sun maal argita gaa self centeredness jira miti namni hunduu centered kan ta'e ofirratti garagalee dictator ta'utti gattaa'ee jecha so ammayyuu taanaan inni gaafa Minilik ennaa dhufuun mo'achiise har'alleen hunda keessa jira jecha argite har'uma sarraa kan kabira bu'aa xiqqoo biyya keessaa qaban irratti hundaa'aniitu daldalaa ta'uu yookiin firaa ta'uu yookiin jaalallee haa ta'uu yookiin obboleessi opidiyoo keessa jiru haa ta'uu isuma har'aa kana namni si wajjin deemu namni sitti dubbatu personality 5-6 qaba jecha qara haaduu qara 5-6 ta'eetu si wajjiniin waa'ee qabsoo odeessa sana wajjiniin immoo waa'ee badaa keetii odeessa si gurguruu anytime hin danda'a so walumaa galatti maanni universal principle horachuu kan nu dhoowwe kufaatii abbaa gadaatii kaasee fanxoon sun kaansariin sun darbaa dhufee DNA keenya keessa jira garuu rakkoon isaa maal akka ta'e beektaa ofirratti hin beeku gaafa somnu hin qaaneffannu gaafa sodaannu gootoof seenaa afaan namaa innaa dubbannu beekaa of fakkeessina waraqata faranjiin kana foodhu kunoo kanaan nama si taasiseera nama guddaan si jettee sitti kennitu isa fudhannee boonna yoo akka isaanitti morma keenya fudhanne malee waan beekaa taanu nutti hin fakkaatu argite kanaaf imitationii so maal jechuu kooti biyya keessa rakkoon biyya keessa localized ta'ee fi externally biyya alaati immoo kan dhufe kun walitti makameetu so nama stage irratti soboo argita maqaa waaqaatiin fakkeenya nama maqaa waaqaatiin sobee mana ijaarratu argita hiyyeessa irraa birrii tokko lama funaannate ennaa argitu gaa extreme personal ambition duun akka jiru irraanfachuu dulloomuun akka jiru irraanfachuu pride akka nama tokko akka dhuunfaattuu ani sob ani ilmoo namaati ani gurraacha waan na uume abbaan koo akaakileen koo abaabileen koo waaqa beeku dur otoo faranjiin hin uumamin innaashiin holqa keessa jirtu abbootiin keenya sirna gadaatiin bulu kan jedhu sun ofitti amanuun sun hin jiru jecha kanaaf ummata nama otoo ofii isaati recognize of hin godhin of hin barin nama biraa bare seenaa nama biraa waaqa nama biraa afaan nama biraa beekumsa nama biraa bare kanaaf gabrummaan nurraa ka'uudhaaf of baruu danda'uun nurra jira malee nama tokko qofatti quba qabu Daawud kanan goone kana godheera in fact amma Daawud faani nan dinqifadha namchi kun kanuma keessa taa'eetuma xaaxaaruma kana keessa taa'ee attam ta'eetu iyyuu lubbuun isaa waas ga'e hartattaakii wayii lapheen akkamitti dhoowuu didee nama jechisiisa si galee wanni hin jedhu maaliifin baay'ee si dhiba waltaxaan saannaa teessee ilaaltu ani Eertiraas dhaqee argeera naa namni ka'ee walitti wacu otoo ana ta'e amma dhuguma torban tokko nan gaggeessaa attam gooteetu by the way gaafin si gaafadha adurree ulee otoo sitti kennanii adurree 10 sitti kennanii adurree tiksuu dandeessa gara akka loonitti fuuldura oofuu dandeessu bare danda'amu yaa tokko sitti deebiti tokko bitaatti gortii tokko mirgatti gortii akka adurree sanaa namni eenyummaan isaa salphatee fi kan nama dhibu garuu namni qaama hin gabroo mataa gabroo namni mataa hin gabroome immoo
ofirratti hin beeku kun monoxide beektaa miti in urgaa'u harkaan hin qabattu ijaan hin argitu si ajjeesuu danda'a. Akkanatti iyyuu ofumaa of boolonni xollessineetu Amaarat akkasuma godhe eenyu Amaarri anaaf sii bare kan maqaa isaanii baatee deemu afaan isaanii dubbatu malee hin jiru Amaarri lafarra hin jiru Wayitoon jira Shinaashaan jira Qimaantitu jira Aagawutu jira miti Gondar Gojamoo damdeemmoo Macca gosa keenya ishiitu afaan Amaaraa sitti dubbatee si arrabsa Walloo dhaqxee lammii keenya Eertiraa bareentuu deemi hunduu qarasaa gubbaa kush uummata kushtu jira isatu akka rabaatti wanni xaxatee har'a araba fakkaachuu tattaafata bifa isaa qaqaa sanallee ofirratti naru universal structure tokko uumtee datarkaa uumuudhaaf oofuudhaaf Oromoo dhaloota baay'een dhufuutu irra jira garuu yaada akkasii kana namni otoon sodaatiin kaasee itti dubbatu baay'achuu qaba. Tole hedduu galatooma. Mee akkuma walii galaatti Oromoon hanqinoota kana furee gaaffii gaafataa tureef deebii argachuuf yookaan immoo mirga isaa mirkaneeffachuudhaaf yookaan gonfachuudhaaf mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachuuf maal gochuu qabattanii yaaddu? Beekuun hawaasa keenya irraa maaltu barbaada? Maaltu eegama? Jaarmiyaalee siyaasaa keenya irraa maaltu eegama? Beektota keenya irraa maaltu eegama? Maaltu godhamuu qabattanii too yaaddu? Dura of sobuu dhiisuudha. Lammaffaa iddoo of sobuu dhiifnee transparency yookiin immoo dhugaadhuma walitti himuun gaafa jiraate gaafa of baruun jalqabame egaa kun mass movementii keessatti miti kan kana uumu namni tokko lamaan jalqabuutu irra jira jecha namni yaadni isaa wal fakkaatu ani gurraacha ama ani bifa koo kana isuma kan kootii kana recognize gochuu dadhabee faranjii ta'uudha waan tattaafadhe na dhiisuus irra jira jechaadha nama si fakkaatu nama gurraachummaa isaatti hidhii furdaa sanallee funyaansa battee sanallee mastaawtii keessatti argee ani gurraacha jechuu danda'uutu irra jiraata jecha. Mee warra ijoollee Israa'elii dhufte Amaarinyaa softu kana Israa'elii dhufnee siin jette nuti Arabaa siin jette nuti Habashaadhaa siin jette kun kiraayisisii keessa warra jiru nutillee rakkoo sana qabnaa jecha. Kan biraa moodelii hamma ittiin deemamu kun rakkoolee amma ani sitti kaasaa ture sana hunda kakaasee moodelii haaraa uumuu danda'uutu jiraata jechaadha. Amala fiudaalitiin of dhiibuun sun morma uffataniidhaaf beekaaf godhuun sun waraqata baataniif beekaaf godhuun sun yoo ta'e honesty dhugaa dubbachuu danda'u sana. Kan biraa sun maal godha yoo sana barree grassroots isa jedhan kana akka hidda coqorsaa waa xixiqqoo dhaabdee bishaanootti naqxee yeroo dheeraa keessa coqorsiin margaa waan grassroots organization kana. Kanaaf akkasitti transform godha stagnant kan ta'e kana nama fakkaachuu tattaafatu kana suuta suutaan ceesisuu dandeessaa. Keessaa immoo gantuu fi hattuu fakkeessituu amma aayidiyaadhuma hojjechuu hin dandeenye amma madda marisa jedhu kana yoo argite. Madda mariin jedhamu kun never addunyaa keessatti wanta akkanaa hin jiru. Maal seete Soviet Unionis argeera achi jiraadhe Ukraine, Belarusia, Azerbaijan, Gruziin ummata of danda'e aadaa isaatiif afaan isaatiin dubbachaa ture Soviet Union keessa naa jiru. Gaafa addaan ba'anis wal dadhabnaan addaan ba'an. Yugoslaviyaas dhaqee ilaale akkasuma. British maal ilaale ammasuma amma England jennu kana England miti UK dha United Kingdom. Scotland, Ireland, England kanatu walitti dhufee of danda'anii jiraatu garuu akka unionii tokkotti immoo wajjin jiraatu jecha just prime minister tokko filatanii o barbaadan immoo referendamiidhaan cituu danda'u. Biyya Arabaa ilaale amma wanni dhuma eenyu ishiin Dubaay kana fi warra kaan Emirates Imiriin warruma baalabbaatotaati. Baalabbaatotatu iyyuu ilmaan abbaa tokkoo sanatu at least waliigalee nama tokkoof keessa of filanii amma akkuma United Kingdom sana United Arab ta'anii jiraatu Arab Emirates. Nagaan jiraatu amma qalbiin isaanii gara economic development itti garagalee Dubai yoo ilaaltu New Yorkitti ta'aa jirti biyyi gammoojjii gubattuun sun nama meeqa parsantii meeqa namni abbaan lafa sana inni kaan biyya alaatiyyuu itti birmatee dhufee beekumsa isaa fi dafqa isaatti gurguree achi keessa biyya sana gabbisaa jira jecha. Biyya bareedaa itoo qabnu garuu nuti
modeelii akkasii lafa kaa'uu dadhabuudhaan argite maal jechuu kooti waan zamana Haile Sillaaseen hojjenne kan Minilik iyyuu hin hojjenne Zawdituu Seenyuu jalattis hin hojjenne Dargii jalattis hin hojjenne Eertiraan akka cittuu kan godhe Tigraay akka aangootti baatu kan godhe sirni sun hadha deebi'ee lalisuu qabannaa jedhee namichi wanniin sun ka'eennaa madamar jedhee si wanni jedhu kana jalaa diduu barbaachisaadha. Diduu qofa miti afaansaas seeranni baasus diduu callisanii diduu jechuudha. Maaliifin biyyuun Ameerikaa silaan ati isteetii Ohaayoo jirtanatti fakkaata. Wanti Ohaayootti warra Ohaayoo murteeffate asii Yuutaa iddoon an jirutti hin hojjetu wanti tokko seerrisa. Kan makiinaatti hin oofan haa ta'u sirna mootummaa ittiin isiitiin ittiin wal bulchu haa ta'u waluun fakkaata argite laayisansiin asii Yuutaatti qabu iddoo keessanitti hin hojjetu. Kanaafuu isteetiin of danda'ee inni Amaarinyaa dubbatus of danda'ee mirga uummata isa keessa jiru sana eegee yoo eeguu baates nun garagalcha. Isa keenyaas akkuma keenya. Amma maal godhanni keenya Obbidiyoo silaa namni akka sareetti leenjisee maqaatti baasee waggaa 27 ergatetu maal gooti as garagalte Itoophiyaa suusnoon jechuutti gatteessee jira. Innaa sana inni keenya harka rukuttuutti gattaa'e Minisootaatu argiteetta ta'e. Kanaaf uummata namni abbaan barbaade sobee iddoo barbaadetti oofu akka awwaannisa kunoo jira miti. Awwaannisni illee wanni qaba mootii qaba wanni wajjin deema karaatti tolee deemee nyaata. Keenya waan hin taaneef harka rukuta. Kanaaf dammaquutu dursa. Amma yeroo baay'ee qabsoo. Maal qabsooftan dammaqnee maal irratti qabsoofta? Duroof irratti hin qabsooftu. Walumaa galatti kapaasitii Oromoo sana jabeessuudhaaf walitti dhufaatiin Oromoo sun jabaachuudhaaf feek eenyummaa kijibaa sanaa fi yaada kijibaa sanaan isa kun maal jedhu alabaabsoo biyaarsuu abaaram hin malasuu samaarri jettu sanaan maal jechuu kooti diddibaa wayiin jiraami irra diddibanii darbuu sana. Sitti deebi'a rakkoon gaaf sana tiraansparensii hin qabdu taanan. Kanaaf rakkoo amma jiru keessa bahuudhaaf tokkoffaa dandeettii keenya sana yeroo irraa yerootti divilooppii gochuu. Qabsoos lolaas akkatti lolan, intelligensii akkatti funaanan, daataa akkatti funaanan, daataa sana immoo akkatti analaayiz godhan, akkatti namallee achi keessaa qabatan horiidhaanis haa ta'u. Amaarra Oromoo meeqa bittee odeeffannoo funaannatti argite. So kana hunda yoo wanni goone immoo dandeettii keenya kan kee kan amma ati seera baratte seera sana akkati jabaattee barattu yoo gabbifne Oromoodhaaf baratte jecha. Ijaaruu warri danda'u, dubbachuu warri danda'u, joornaalizimii warri danda'u akka isaan jajjabaatanii dandeettii isaanii jajjabeessan yoo goone keessaa baanaa jechaadha. Garuu guyyaa tokko gabaabaa keessattis waan ta'u miti. Kan biraa financial stability dhuma Oromoon akkamitti biyya keessatti of danda'uu danda'a. Walitti dhufaatiin collaboration jechuu kooti ilaali duratti sii kaaseera. Collective collaboration sun waan walootti waliin qabnu sana dhaadheessu jechuudha. Irreecha amma fakkeenyaaf walootti walii qabnu. Inni muka dhadhaa dibduu Yesuusiin isin jaalatu seexana maal taatanii maaloo taatanii jedhu suni ofiitti of hin taane. Kanaafuu kun aadaadha malee amanteedha. Baaba kanayyuu sitti yaa oola warra Arabnii fi Israa'eliin leejjifte kun. Kan biraa nama ofitti makuu danda'u inclusiveness. Gandaa wal harkisuu, naannoo wal harkisuu, maal bu'aa wal harkisuun sun deebi'ee Oromoo xollessa. Kanaaf baruu danda'uun nurra jiraachaadha. Gandarra darbinee Oromoo iddoo biraati. Boorana, Gujii, Walloo. Kanaan wal firoomfachuu danda'u, wal fuudhuu danda'u, diina fuudhuu dhiisuu, afaan diinaa diduu, seera gantuu fi hattuun baastuu kana diduu. Kanaafuu akkas waan akkasii kuni effective nu taasisaa. Wanni bara silaa namni joonja'ee wanni jedhus walumaa galatti vaaliyuun Oromoon qabu maalinni in general. Sirni gadaa kan keenya UNESCO har'a hin beeka. Kun universally. Biyya immoo Oromoo jedhan walitti qabu. Innis vaaliyuu guddaa. Afaan waliin qabu. Innis vaaliyuu guddaa. Warri vaaliyuu hin qabne vaaliyuu sobaa bitatee Amaarinyaa dubbatu otoo silaa Oromoon kan ofii dubbachuu jalqabe qullaa dhaabbanna jedhee har'a nutti iyyuu sun ofii isaatiiyyuu kana caala nutti iyyuu ture. Kan biraa kutannoon loluu. Ijoollee
lolaa jirtu dhagge ilaali. Meettaa haa ta'u, Salaalee haa ta'u, naannoo Gindabara Jalduu Waddeessa haa ta'u lolaa jirti. Gujii Boorana yookiin immoo lixa Oromiyaa kan. Warri silaa ijoolleen Oromoo ijaaramte akka lolli inaaffaadhumarraa ka'ee shaneen nu keessan seentu jedhee Arsii fi Baaletti akka yookiin Harargee keessatti aba'oon hin jajjabaanne godhe har'a hin gaabba. Maaliifin isaantu reebamaa ajjeefamaa jira. Shaashamanneetti nama meeqa ajjeefte otoo loltuun 200-300 jiraatte dhaqxeetu irraa rukuttii kana ijaarrachuu danda'udha. Hinaaffaa ishii guyyaa tokkittii sana yookiin ishii torban tokkittii sana warra maaloo warra akkasii warra peentee warra islaama waliin jechuun sun hafee total Oromoo value sana fudhachuu danda'u. Sun immoo gurraachummaa kee amante qofa Oromoo ta'uu keeyyuu kan amanuu dandeessu. Kan biraa seenaa ofii baruudha. Seenaa ofii baruudha. Sheekan Hussein Oromoo miti. Sheekan Hussein missionarii Iraaq irraa dhufe. Somni ofitti hirkisuun barbaachisaa miti. Adareen Turkii. Kanaaf adareetti of lakkaa'uun barbaachisaa miti. Hundumaafuu value Oromoo inni bade sun akka deebu daangaa keenya immoo kun daangaa kooti yookiin sin ajjeesaa yookiin nan du'a dhufteen irratti roorriftu jechuu danda'uun kan dhufu gaafana abbaan of bare jechaadha. Ulfina mataa kooti salphina manna ajjeeseen du'a namni jechuu danda'u gaafa of bare jechaadha. Ulfina silaa garuu Abbuma Argee jalatti jilbeeffatee waan dhufe hunda leellisee namni jiraatu qixxeeruma sareeti. Kanaaf kana wagoone wayyoof. Mee asirratti waan lama akka ifanaagota wanti barbaadu tokko silaa waa'ee amantaatti wal qabsiiftanii waan kaaftan ture. Oromoo tokko godhe Oromummaa isaati. Namni amantaa gargaarii qabaachuu danda'a, mirga isaati waan barbaadetti samanuu danda'a. Kun mirguma seera addunyaatti wanna ta'eef sanarratti namni mormii qabu jiran natti fakkaatu. Anatu qaba. Isin qabaachuu dandeessu garuu akka waliigalaatti namni tokko waan barbaadetti amanuudhaan mirga isaati. Waan barbaadetti amanuu danda'a, waan barbaade waaqeffachuu danda'a. Suni mirga isaati. Sanas hin tuqnu. Anis Dhaqqee dhiifa manaa godhe Raaji. Namni gaddaga. Anis keessan akkasii kabajamuu barbaaddu inni tokko san saaka. Dhaqqee isa miti. Oromummaa innaa jettu akka Oromummaa sana hubattuun barbaadan. Okay. Odoon gaaffii koo isinii fixe. Fixe. So wanti tokko nu godhu Oromummaadha. Oromummaa. Tokko amantaa Musliimaa hordofuu danda'a, ani kiristaana ta'uu danda'a, tokko waan biraa waaqeffataa ta'uu danda'a. Sun akkuma jirutti ta'ee garuu Oromummaan tokko nu godha. So amantaa gargarii qabaachuun kun qabsoon adeemsi qabsoo keenyaa kun akka galman geenyeef maal gumaache kun rakkoo qaba jettanii yaaddu otoo akkaataa sana yaadnu odoo Oromummaa keenya sana kan yaadnu ta'eeti tokkummaa keenya sana kan yaadnu odoo ta'eeti amantaa garaagaraa qabaachuun kun baay'umaas keessatti dhiibbaa qaba jettanii yaaddu. Tokko isuma toon deebisee odura. Ishi haa ta'u. Maaliifin yaadadhu haa ta'u. Gaafii hundee qabu gaafii ijoorreef na gaafatte. Maaliif jette seera? Amanteen aadaa wajjin dhufa. Wantati yaaddu akkatti waaqa kadhattu. Isa dur abbaan qofaati koo waaqa gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa tarriilaa hin dulloomtu hin jigdu jedhu sana maa ortodoksiis fudhadhu. Muka mataatti baatee gimjaa irratti xaxee ambotti qubeen kun hafu malee afaan qubee kun hafu malee taabonni deemuu didee kan jedhu aadaa ortodoksiiti. Aadaan ortodoksii maal fudhee dhufe? Waldamaaram Gabramaaram Walattamaram sitti baase. Afaan kee gaallaa jedhee si arrabsiiseetu yoo caaltuun masaratti yookiin gannat ta'uu baatte fokkistu akka taate aadaa sanatti fidee qorqalbii Oromoo cabsechaa. Maal godhe? Iyesuus geetaachin jedha. Gooftaa Iyesuusiin haa galatoomu jedha. Waan haa galatoomsa jedhu sirraa fuudha. Maqaa keeyyuu maal godhe? Waaqwayyaa. Tolasaa. Yaadi maqicha. Tola isaa, tola waaqachaa. Waaqa wayyaa jechuudha. Afaan Oromooti. Inni hafeetu maal taate? Iskindir taate. Masfin taate. Mulunee taate. Amaarinyaa dubbatte. Awwaala silaa durqee keenyatti lammiin koo akaakayyuun koo awwaalame sanayyuu fidanii
midhaaniiti wati handaanqoo fi wanni kochee hojjettee fiddeetu ganzaba kan faltee lafa baakee irratti ishiin lafa sii kenniti jechaadha lafa waala sitti gurguratti. Amanteen aadaa qaba. Orthodoxiin gaafa dura dhufu maal godhe? 1/3, 33% of Ethiopia, South Ethiopia, win fudhate. Har'a Orthodoxiin maal taabonni eessatti bu'a? Oromiyaa keessa. Muka odaa jalatti bu'a. Burqaa Oromoo keessatti bu'a. Torban kan ammoo iddoo nuti irreeffannutti bu'a jecha. Uummata rakas akkanaa, kijibduu akkanaa maqaa waaqaatiin kijibdutu amantee abbaan barbaade amanuu danda'a kan abbaati kan jedhu sun ittiin si gowwoomsite mataa reeppisi gooti jechaadha. Arabnis reeppisi gooti, Faranjiinis reeppisi gooti, Israa'eliinis reeppisi. Kanaafuu jedhe otoo of hin bariin, otoo of hin beekin Israa'el beekna, Abrahaam beekna, Musee beekna, miti Maaramii beekna, Yohaannis beekna, Daawit beekna, maqaan keenya yoo akkas ta'e. Kunoo Yohaannis Lataa, Yohaannis Nagawoo, Yohaannis Bantiifaa laala. Isaanuma miti kan kolaafaman, Oromooyyuu kan kolaasan. Kanaafuu ila gara Oromummaattan si deebi'e. Oromummaan maal of keessaa qaba? Gootummaa of keessaa qaba. Lola of keessaa qaba. Gaafa namni boo'e, gaafa namni du'e akkatti boonyu, akkatti awwaalannu of keessaa qaba. Ani badee jennee walii boonyu. Eenteen garuu hin boo'insiin jedhe. Aadaa sana keessa cabsu. Gaafa wal fuunu hirroo hirreessa fardaa jenneetu hirreeffachaa wal fuunu. Gaafa gadaa ba'u sirna gadaa maal sirba? Kaayoo naa deebitumee jedheetu weeddisaa wal qarqaaree gadaan sirba. Lolas taanaan arraaya gaditti siyaabatumee diinni kun jedhee walii birmata. Aadaan Oromummaa sun afaan kee sin guddisa, sirna kee in guddisa, sabboonummaa kee in guddisa. Geerarsa sirba Oromoo keessa laali. Seeyyee jira, geerarsa jira, sirba duulaa jira. Kana hunda cabsite. Kana miti. Warri immoo kiristaanaa taasisee gaallaa siin jetti bee. Eessaa fidde gaallaa sana? Pagan jettee saa faranjiin si arrabsitu sana. Pagan. He who does not know God, whom God does not know. እሱ እግዚአብሔርን የማያውቅ እግዚአብሔርን የማያውቃቸው akkasuma jecha baate amanteen. Kanaafuu amanteen kan abbaati gaafa jettu pheenteen tokko mana koo dhufee Ambootti baadiyyaan iddoon jiraadhutti dhufee ati waan nuti jennu sana waan nuti si barsiifnu sana fudhachuu baannaan hin gubatta jennatan seentu hin gubatta. Wanta hojjettu seexana, innaa sirbitu seexana, innaa dhugdu seexana, farsoon dhugin aadaa kanarraa mulchaa jirti jechaadha. Kanaaf diinni diina caaluyyuu nama mana koo dhufee ulfina nan ittiin jiraadhu narraa mulchee Oromummaa kanarraa quncisee faranjiidhaaf akkan sagadu na godhu, Arabaaf akkan sagadu na godhu jechaadha. Tokko wanti ifa akka ta'u barbaade sa'aatiin keenya deemaa jira. Ifa mana godhaa xumuraan jira gaaffii kan koo. Qabsoo uummata Oromoo akkaataatti namoonni hubatan gargari. Gam tokkoon Oromoon biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti mirga abbaa biyyummaa isaa, mirga eenyummaa isaa, mirgi diimokiraasii, mirgi haqaa, mirgi walqixxummaa biyya sana keessatti mirkanaa'e sabaa fi sablammii wajjin walqixxummaadhaan jaalalaan tokkummaan jiraachuu barbaada Oromoon nan jedhu jira. Gama biraatiin immoo Oromoon biyya Oromiyaa jedhamtu ofiisaatiin hundeeffatee bilisummaa isaa argatee jiraatee yoo barbaachisaa ta'e immoo akkuma sila isin jettan yuuneenii naannolee biraa wajjiniin dhaabbate jiraachuu barbaada waan jedhutu jira. Gaaffii lama warra kututu jira. Isin isa kan akkamitti ilaaltu? Galatoomi kunis gaaffii bu'uura qabudha. Tokkoffaa Oromoon akkana jedhaa kan jedhu suni sarveeyii kan fudhateetu vootii Oromoon godheet sagalee isaa kennatee ani Oromiyaan ta'uu barbaada, ani Itoophiyaan ta'uu barbaada gaaftinni jedhe hin jiru. Anta akka dhaga'een beeku. Namni Oromoo gaafatee yaada kana hin cittamoo Oromiyaa barbaadamoo Itoophiyaa barbaada jedhee gaafatame hin jiru. An amman beekutti jechaadha hin jiru. Asumarratti mee wanti ifa godhu hin cittaa kana gaafa ka'u gaaffiin hin cittaa kun gaafa ka'u Oromiyaan hundee biyya sanaatiin beektu. Maaltu ka'a maaliin justify godhu abbaan barbaade Oromiyaa irraa cituu qaba malee hundeen
mukti hundeetu irraa citee ka'a malee bu'uura irraa buqqa'ee toon ka'uu jedhu. Okay. Fakkeenyaaf naannoon Tigraay bahuu dandeessi, Oromiyaa irraa cituu dandeessi, Amaarri Oromiyaa irraa cituu danda'a. Oromiyaan garuu seenterii biyya sanaa yookaan immoo bu'uura biyya sanaa wanta taate eenyutu eenyurraa citaa waan jedhutu ka'a. Kan akkamitti ilaaltu Oromiyaan oduma hin citteetu haa baatu odoo jedhame akkaataa ishiin itti cittu mijataadha haalli jiru mijataadha ittiin yaaddu eegama kana. Ila waa'ee cituu annaa dubbannu akkasii muruu miti. Okay. Wanti muramu hin jiru. Lafti sun achuma jira. Naannoon sun achuma jira. Uummannis achuma jira. Abbaan qabeenyaas achuma ta'a. Finfinneenis achuma magaalli hundumuu achiin socho'u. Maaliif haalli teessumaa murteessaadha achitti wanti. Lakki akkana miti. Dogoggora guddaa namni ittiin joonja'utuusa. Akkam yoo jettee ati walakkaas jiraadhu, qarqaras jiraadhu, dubbiin Oromiyaa jedhu sun morkiinumti bilisummaayyuu yookiin walabummaayyuu maal jechuudha. Iddoon jirutti lafan jirutti seera kootiinaan of bulchaa jira miti. Seerri Minilik naaf hin taane, kan Hayilesillaasees hin ta'u, kan Dargiis hin taane, kan Wayyaanees naan hin taane ittiin gowwoomsaa baanii inni madda marii jedhus naan taane. Namni madda marii jedhee maqaa sanaan dhufee lafa na saamuuf dhufaa, afaan na saamuuf dhufaa, aadaa koo balleessuuf dhufaa. Kanaafuu abbichi suni afaan isaatiin bakkee isaatti haa dubbatu. Sigalee anis kan kootiinan dubbadha. Ijoollee koo afaan Oromootiinan barsiifadha. Amanteen barbaade, abbaan barbaade kiristaana, abbaan barbaade islaama, abbaan barbaade mukattaa sagadu, warreettuu haa sagadu biyya koo keessatti. Garuu seeran tumadha. Seerri nan tumadhu sun noorzirraa dhuftee Tigreen natti himtu, warra Amaarinyaa dubbattu, yookiin kashlabbeen Finfinnee keessa naannoftu, waanan an godhu, iddoon an rafu, iddoon an nyaadhu, waanan an nyaadhu natti himtu. Seera kootu asirratti hojjeta. Amma Oromiyaan sun xiqqaattee ammuma Arsiiyyuu haa geessu. Sigalee xiqqooyyuu haa ta'a. Mirga. Amma Oromiyaan kun waltajjiidha jira. Tole maal ta'ere waltajjii taa'ee ofaa bulchu kaa. Walaayitaanis achiin ofaa bulchu, Sidaamaanis achiin ofaa bulchu, Somaaleenis achiin ofaa bulchu. Garuu Finfinnee irratti dhufnee abbaa tokko filannee namichi sun nugusas haa ta'u, pirezidantis haa ta'u, piraayim ministeeris haa jennuuni Somaalee keessaa filanna hoo jedhee paarlaamaa walitti fidatee hojjete gaarii. Lakki kophaa baay'atanii ani jiraadha isu wajjin rakkoo keessan seenuu yoo jedhe immoo gaarii. Maal jechuudha sun bee seeran tumadha jechuudha malee lafa sana mureen fudhadhee baasee deema jechuu miti. Kanaaf tokko lammaffaa Itoophiyaan maaliin? Itoophiyaan nu beeknu gaafuma uumamtee jalqabee Oromoo balleessu, aadaa Oromoo balleessu, nama salphisu, lafa saamu, eenyummaa kee gadi xiqqeessuudhaan jalqabe. Itoophiyaa jechuun Amaarinya jechuudha. Amaarinya nama dubbatu jechuudha. Itoophiyaa jechuun olaantummaa warra noorzirraa dhufe jechuudha. Itoophiyaa jechuun ijoollee eenyummaa ishee ofirraa mulchite. Kashlabbee Minilikitti dhalatte ilmaan garbootaa sanatu Itoophiyaaf bu'a. Dhugaa qabu. Bu'aa isaaniitu hafa. Olaantummaa isaaniitu hafa. Afaan isaaniitu hafa. Olaantummaa aadaa isaaniitu hafa. Sigalee wanni hin jedhu. Kanaaf Oromiyaan qobaattaa bultu hin bulini bu'aa keenya irratti hundooma. Anaaf situ murteeffata. Lakki jara kana wajjin jiraachuun hin danda'amu. Borummoo militariin nu garagalchu. Yoo qobaatti ijaaramne loltuu mataa keenya yoo qabaanne yoo nu weerraruullee dhufan irru kunna. Maalan addunyaadhuma kana biyya Awurooppaa 6-7 ta'u Oromiyaan qobaasa. Walakkaas haa ta'u qarqaras haa ta'u ofirraa rukutee dhoowwa. Kan biraa yoo waa'ee ji'oogiraafii yookiin immoo waa'ee biizinasi ekpoortii dubbanna ta'e kunoo bobbaasaan jira. Kunoo Jibuutiin jira. Ittaannee jirra qarqara jirra bar. Sudaanittuu daangaa qabna. Akkana miti karaa soosaa kana. Kan biraa uummatni sabbicuun achi biyya sana jiraatu nuun daanga'u saawuzii jiru hundi Tigree fi warra Amaaraa ofiin jedhu caala nu wajjin firummaa qaba. Akka sanyittis, akka aadaattis, akka teessuma lafaattis. So Oromiyaa jechuun sun Galabii fi Hamar yookiin Konsoo ala miti. Jarri sunis Oromoodha adda miti. Konsoo bira dhaqiilaa yookiin Ormaa kunna warra Keeniyaa keessa jiran wajjin wal fakkaanna. Rakkoon keenya warra sammuun tortoree mirga namaa dhagahuun dhukkubsu. Soba malee dhugaa hin dubbanne.
ilmaan araan dhalattee araan dhangi'amtee guddatte. Ishiitu nu tortorsaa jira. Kana wajjin jiraachuun nutti ajaawe yoo jenne dhugaa qabna jechaadha. Kanaaf addunyaan baay'een ima wal lola. Garuu ofirraa rukutaa. Mee iddoo kamitti konfliktiin kan hin kaane, laftumti kam iddoo kamitti lolli kan hin kaane. Bangladesh fi Indiyaan jidduu yookiin Paakistaan fi Indiyaa jidduutti hin kaane. Inni walakkaa jirus ma jira. Kanaaf isa keenyaa kan nu joonjessu ilmaan dingatee sana argite ishii kunoo nu keessa dhalattee afaan Oromoo dubbattu ishiin nu joonjessaa jira. Oromoon kan hin jedhu onneen ka'ee kan kooti. Kan keessa kan keeti. Deemnarra. Jira miti? Deemnarra. Olaantummaa keessa achumatti ittiin sirbi. Siigalee wanti qooddannu hin jiru. Hawaanu ulfeessite seera koo ulfeessite. Seeraan ani baafadhe ulfeessitee hin jiraatta taanaan kun Ameerikaa keessa seera isaanii ulfeessinee jiraanna. Miti? Garuu ani fati Gondar dhaqneetu afaan Oromoo dubbadhaa jechaa hin jiru. Tigraay deemnee afaan Oromoo dubbadhaa jechaa hin jiru. Koonsoo isa nu keessa jiruunu afaan kee dhiisii afaan Oromoo dubbadhu hin jennu Guraageenu. Eessa hoo jiru maal magaalaa Oromiyaa keessa iddoo Guraageen hin jirre hin jiru. Eenyutu Guraagee tuqe. Kan nu rakkise ijoollee gaaraa dhufte sana kan sammuun isaanii olaantummaan afuufame garuu yoo qabatte immoo qabaa hin guunne dadhabduuwwan sana kadhattu karaarra teessee kadhattutu olaantummaa sirratti argisiisuu barbaada. Kanaaf Oromoon bayi mana kanaa jedhee yookiin adabattee akka biyya kee keessa jiraatti. By the way, isaan qofa miti. Warri Oromummaa tuffatan mirgi anaan si arrabsiisu jiru. Mana koo dhufte biyya koo irratti hin qabdu. Hin qabdu. Waan akkasiiti. Mee xumura irratti gaafii sin gaafadhu akkuma beekamu haala qabatamaa ammaati asirratti wanti kaasuu barbaadu gabaabsitanii naa kaaftu sa'aatiin keenya deemaa waan jiruu fi Oromoon akkuma beekamu har'as gaaffirma dheengadda bara darbe yookaan immoo waggaa dheeraa dura gaafataa ture gaafachaa tura sirmaaniif du'aatiin kan inni jiru reebbamaatis jira hidhamaatiin jira dararamaatiin kan inni jiru. Gama biraatiin immoo Dr. Abiy muummicha ministeera biyya sanaa ta'uu isaatiin Oromoon fayyadamaa fakkeessanii maqaa Oromootti warri baasan immoo jiru. Keessattuu warri sirna nafxanyaa durii sana leellisan sirna sana deebisuudhaaf warri sochii garaagaraa godhan gama miidiyaatiin gama adda addaatiin uummata Oromoo irratti duula labsaa jiran Oromoodhaan abbaa dabaree yookaan immoo abbaa yeroo yookaan immoo baala taraa jedhanii haalli itti waamantu jira. Mee uummanni Oromoo Dr. Abiy muummicha ministeeraa ta'uu isaatiif faayidaa inni argate jira. Jarri kun haala kanaan uummata Oromoo waamuun isaanii yoo maaliif jettanii yaaddu? Gabaabsitanii. Jarri dhugaa qabu. Maal seetee duulli duuluma. Karaa hololaas aangoon sun akka irraa buune inni amma addammaati haasofne olaantummaan isaanii sun akka hin cabne karuma danda'an sirratti odeessuu danda'u jechaadha. Iddaarraati Amaara 200 lixa Oromiyaatti du'e jedhanii odeessu. Kijibu. Dubara meeqatu iyyuu kaamamee karaa lixa Oromiyaa deeme jedhanii odeessan innis kijiba ture. Garuu biyya Amaaraatti barattoonni Oromoo meeqatu akka ajjeefame atu hin beektu. Mana yuunivarsiitii hunduma keessatti ajjeesa ture. Waa'ee Abiyyi aangootti ol bahu dhugaa dubbachuu fi nama keenyatu iyyuu mataan isaa hin hojjetu jedhi malee waggaa 27tti farra wayyaaneen hojjette caala hojjeteera namni kun Oromoo irratti. Ajjecha ani takkaa'u dhaga'een beeku ajjecha akkasii salphinas Amaarinya dubbachuu as Minnesota arfee Oromoon kuma meeqa ta'u yaa'ennaa dhagu Amaarinyaan itti haasa'e. Eenyutu iyyuu kadhatee Amaarinya dubbadhu afaan Oromootti innoo ishillee dubbadhu maaloo jedhaa namicha nugusuu jedhan naftanyaa. Hamma jibban manaa fi tuffii manaa Oromoodhaaf qabaachaa namicha walumaa galatti. Karuma kamii ilaalati karuma kamiinuu ilaalii nama akkanatti Oromoo tuffatu Haile Sillaaseen akkasitti tuffatee hin beeku siin jedhu akkan dhagayetti. Hin dubbatan afaan Oromoo garuu kiristaanitii sana dhaadheessuuf waaqatu na erge jedhee yaaduuf malee isa wayyaa jedhani. Mangistuu faayis wayya maaliifin cunqurfamaa hundaaf qixxee dhaabbate malee tuffii Oromoodhaa Oromoo qofaa tuffatee isa kaan dhaadheessaa hin turre mangistuu. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf anachi bara sanan guddadhemi nan beeka. Walumaa galatti baalataa inni jedhan suni fakkeessuudhaaf. Garuu kan si dhibu Abiyyi baay'ee qarqaare waan sun. Amaarri baalataa jedheenyaa jedhuuni Oromoon immoo namittiin Amaara jedhaani gidduutti jaalatame jechaadha. Yookiin immoo namni akka san tuqne ta'ee jechaadha.
Walumaa galatti garuu wanni gaariin Abiyyi hojjete garuu toonimim kan hin darbine Oromoo tuffachuun warra ija Oromoo jedhaman Oromoon ulfinaan ilaalu hunda hidhuudhaan ajjeesuudhaan umurii isa gabaabse. Umurii sila namni bee inni nu waa bulchu waggaa 10 jechaa ture. Maaliif naa walxaxaa fi rakkoo aba'oo keessa fa'aa ture naannoo adda addaa ture naa argitu maybe kun akka jira miti akka walootti hunda qarqaaruu danda'a gurmuun kun kan jedhamutu ture. Anu akkas yaadaan ture xiqqoo. Namoonni baay'een akkasitti yaadan. Akkas yaadaan ture maaliifin already wanni qabu maal muuxannoo siin qabu caasaan isaanii hin jira kan OPDO diriiree ture. Haaraa dhaqxee amma caasaa diriirfattutti maal jechuun rakkoon dhufuu mannaa caffee Oromiyaa keessatti Oromoon wal dorgomee barcuma aba'oonis barcuma barbaade argatu kafaawonis argatu inni kaanis argatu jira miti akkuma akkasaatti argate dimokiraasiidhuma kamaal galchuu wallos dhaqee lixas dhaqee baas dhaqee hoo dorgomee barcuma 5 10 20 soo argate Daawud Fayis akkasuma argatan achi keessatti baalaansii wal godhu gandummaa fi naannoon sunu suuta hafaa deema ishuu irratti diskas gochuu dhufa jarri isaan kun garuu at federal level manage godhu waan kana kan jedhu ture abdii garuu jibba isaan qabanii fi kijibaa fi hanqina immoo dandeetti boru yaadan ishumarraa yaadu meantime corruptioniin horii gubboo fudhachuun dubartii dhaaba makiinaa isumarraa immoo 7 darbee kana nama tokkotu wani maqaa isaa hunna nama qaanessaa $150 dubartii amaaraa tokko makiinaa bita Oromoo OPDO mammaati kan argita jechaadha corruption akkasii argita so maanni kan Abiyyi otoo hin beekin inni gaarii godhe Oromoo tokko taasiseetu akka inni ka'u akka Oromiyaan Itoophiyaa keessaa baatu malee nagaan argattu ijoolleen diqaalaan Amaarinyaan dubbattee guddatte kun takkaa'uu jaalala Oromoo kun ulfina Oromoo qabaachuu hin dandeessu kan jedhu fakkii guddaan siidaanoo dhaabbate jibba Oromootiif nama jibba tokkoffaadha jedhamee kan dhaabbatu Minilik caala namicha kana ta'utu irra jiraata. Hedduu galatoomaa gama kootiin gaaffeen qabu xumuree jira dhumarratti wanti jettaa yoo jiraate carraa kanaan jechuudha. Wanni nan jedhu ijoolleen dhaloonni qubee kun lolaa jirti. Loltees milkaa jirti. Warri sagantaa kana ilaaltan. Isa kaan dhiisaati. Ganda keessan, amantee keessan, maaloo keessan, hinaaffaa keessan dhiisaati. Oromoon abbaa irree ta'ee irreesaa jabeeffatee akka qawweedhaan mo'atu. Dimokiraasiin hin jiru. Qawweedhaan akka mo'atu bira dhaabbadha. Dhimmooti ijoolleen ammaa lolaa jirti. Ishii amma bosonaa loltu otoo hin ta'in warree ganaan dhalanne iyyuu qawweetti amanaadha jira. Kanaaf Itoophiyaan jechuun seeraa feera Abashaan ijaarte ta'eef seerri sun ciccituu qaba jechuudha. Oromiyaa ijaarran naannaa jennu seera tortoraa sana diigneetu seera bututaa sana diigneetu seera haaraa ijaarranna kan nuuf ta'u kan Oromoof ta'u kan Oromootti ulfinaaf kijiba uwwisu gandaa fi naannoodhaan amanteedhaan otoo hin diigin adda otoo hin qabin otoo hin cunqursin Oromoo hundaaf seera hunda hammatu uummanna jechuudha. Kanaaf nama jala gugguufuun Ameerikaa ta'ee Araba ta'ee ilmoodhuma namaati isaanis akkuma keenya. Wal faanaa'uu hangafa nuti. Nuti waaqni gurraacha akka keenyaati nutis gurraacha akka waaqaati. Kana fudhattanis jibbitanis hundeensaa kanuma dubbiini warri shoolli warri faranjii ta'es numa keessaa bahee kanuma baraa garuu immoo annaa Oromiyaan hin bilisoomtiin jedha. Tole Dr. Hundaasaa Isheetee guyyaa har'aa kana marii na waliin taasisuu keessanii hedduu galatoomaan jedha. Yaada bal'aa kaaftanii gorsa gaggaarii uummata Oromootiif dabarsitanii baay'ee ulfaadhaa gara fuula duraattis gaaffii mata duree kan biraarratti wal arginee akka waliin mari'annu abdiin qaba. Isinis waamicha koo fudhattanii akka naa dhuftan akka wal arginu abdiidha kanaan ani qabu. Asumaan baay'ee ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada halkan gaarii isiniin jedha. Baay'ee galatoomi Raajii ulfaadhu maqaan kee baay'ee bareedaadha. Raajiin baay'ee waan gaarii. Tole ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa. Tole dhaggeeffattoota Anis Network sagantaan keenya guyyaa har'aa kanumaan kan xumuramaati jiru. Sagantaa keenya hafan wajjin nu waliin jiraadhaa jennaa yeroo gaarii qabaadhaa.